Yooyyaa dhuftoota keenya jaalatamoo odeessaa fi xiinxala keenya har'aa kanaan Itoophiyaan miseensa garee biyyoota BRICS jedhamuun beekamutti dabalamuuf gaaffiin dhiyeeffatte fudhatama argachuun miseensa akka taatuuf murtaa'uu muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed beeksiseera. Hojjettoonni warshaa sukkaaraa Matahaaraa ajjechaan qaama hin beekamne yeroodhaa yerootti irratti raawwatu yaaddoo nageenyaa hamaa isaanitti ta'uu himan. Shaggar lixaatti yakki waraanaa qaamolee mootummaatiin hawaasa nagaa irratti raawwatamaa jiru akkaan hammaachuu jiraattonni himan kanneen jedhanii fi kan kana fakkaatan qabannee dhiyaanneerraa bal'inni isaa kunuuti itti dhiyaadha. Itoophiyaan miseensa garee biyyoota BRICS jedhamuun beekamutti dabalamuuf gaaffiin dhiyeeffatte fudhatama argachuun miseensa akka taatuuf murtaa'uu muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed beeksiseera. Kora 15ffaa BRICS Afrikaa Kibbaa magaalaa Johannesburgitti gaggeeffamaa jiruun Itoophiyaa akka miseensatti fudhachuun beekameera. Gareen biyyoota dinagdeen guddina saffisaa galmeessaa jiranii BRICS jedhamu kun kora bara kanaa miseensota isaa dabaluu irratti kan xiyyeeffate ta'uu garichi beeksiseera. Kora kanaanis Itoophiyaa dabalatee biyyoota 6 Arjentiinaa, Iraan, Gamtaa Imireetota Arabaa, Masirii fi Saawud Arabiyaa miseensota haaraa taasisee ofitti dabaleera. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed kan yaa'ii kanarratti hirmaachuuf gara Afrikaa Kibbaa imalan biyya keenyaaf taatee seenati jechuun fuula miidiyaa hawaasaa isaanii gubbaatti maxxansuun beeksisaniiru. Itoophiyaan sirni addunyaa badhaadhaa hunda hammataa ta'e akka jiraatu hunduma waliin hojjechuuf yeroo kamiyyuu qophooftudha kan jedhan muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed ergaa isaanii kanaan imala kanaan biyyoota alaatti taasisaa turanirraa bifa adda ta'ee fi hin baratamneen haadha warraa isaanii giiftii duree Zinaash Taayaachoo waliin gara Afrikaa Kibbaatti kan imalan ta'uunis barameera. Itoophiyaan garee BRICSitti dabalamuuf gaaffii dhiyeessuu ishii hordofee dhaabbilee idil addunyaa faayidaa ishii eegsisuu danda'an wajjin hojjechuu akka itti fuftuu fi BRICSitti dabalamuuf ifatti gaaffii dhiyeessuu ishee dubbi himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaadar Mallas Alam ji'oota dura ibsanii turuun kan yaadatamu yoo ta'u, gaaffii miseensummaa kun garuu kan dhiyaate fuulli aangawoota lixaa waan itti badeef ta'utu himama. Keessattuu muummichi ministeeraa Abiy Ahmed marii waliigaltee haaraa faayinaansii addunyaa irratti hirmaachuuf deeme addaan kutee eegagalee booda ta'uu fi waltajjii kanarratti qondaalota faayinaansii addunyaa kanneen mootummoota lixaatiin qajeelfaman keessaa tokko muummee ministeera Abiy harka fuudhuu waan didaniif gaaffiin BRICSiif dhiyaate battalumatti mufannaa guddaa keessatti ta'uun ni beekama. Gareen BRICS bara 2009tti sirna dinagdee fi faayinaansii doolaaraan masakamu kan US fi biyyoonni lixaa duubaa qajeelchan hambisuuf jecha Biraazil, Raashiyaa, Hindii fi Chaayinaa qabachuun kan hundaa'e yoo ta'u, Afrikaan Kibbaa boodarra itti makamte. Afrikaa keessaa miseensa jalqabaa kan taate Afrikaa Kibbaa yoo taatu, amma Itoophiyaa fi Masiriin Afrikaarraa itti dabalamanii jiru. Biyyoonni miseensa BRICS ta'an kunneen baay'ina uummata addunyaa 40% kan qabatan yoo ta'u, dinagdeen biyyoonni miseensa BRICS ta'an shanan qaban dinagdee addunyaa keessaa harka 26 kan ta'udha jedhameera. Dinagdeen biyyoota kanaa dabalaa deemuun gabaa addunyaa keessatti dhiibbaan isaan uumanis guddataa jira jechuun gamanumaa himamaa jira. Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed ergaa gammachuu karaa viidiyootiin dabarsaniin Itoophiyaan guddina ariifataa agarsiisaa jirtuu fi dhagahamummaa Afrikaa keessatti qabduun akka filatamtes ibsaniiru. Miseensa garee BRICS ta'uun Itoophiyaa akkuma dhagahameen qondaalonni olaanoon bilxiginnaa hedduunis ergaa gammachuu dabarfachaa jiru. Haa ta'u malee gareen kun garee dimookiraasiif bakka hin qabne bulchiinsa abbootii irree kan deeggaru jedhamee kan qeeqamu waan ta'eef bulchiinsi Abiyyis miseensa garee kanaa ta'uuf gaaffii dhiyeechee turuu fi ammas miseensa ta'uunsaa adeemsa bulchiinsa dimookiraatawaatti dugda kan galfatedhas jedhamuun mormiin ogeeyyii adda addaarraa itti ka'u irratti argama. Hojjettoonni warshaa sukkaaraa Matahaaraa ajjechaan qaama hin beekamne yeroodhaa yerootti irratti raawwatu yaaddoo nageenyaa hamaa isaanitti ta'uu himan. Ilmaan Oromoo hojjettoota warshichaa ta'an irra dhiibban garaagaraa akka jiru maddeen adda addaa ni himu. Akkuma dhaabbileen federaalaa biroo ilmaan Oromoo dhiiban warshaan sukkaaraa kunis hojjettoota dhalootaan Oromoo ta'an ni dhiibaa jedhan. Sababa dhiibbaa kanaan hojjettoonni hojii gadi lakkisan jiraachuu fi kaan immoo obsanii hojjechaa jiraachuutu himama. Erga dhiyeenya kanaati immoo dhiibbaa keessoo dhaabbatichaa jiru irratti dabaluun ajjechaan ilmaan Oromoo irratti taasifamu hojjettoota kanatti yaaddoo guddaa uumuun barameera. Baruma kana keessa namoonni 9 ol haala hin beekamneen ajjeefamuu kan himan maddeen abbaa fi ilmi warshicha keessa hojjechuun of jiraachisaa turanis ajjeefamaniiru jedhan. Yeroo darbe mooraa kaaba warshichaatti argamu Noorzi Kaambi jedhamuun beekamu keessatti namoota 4 ajjeefaman keessaa 2 Oromoo yoo ta'an abbaa fi ilmi warshicha irratti hirkachuun jireenya idilee isaanii gaggeeffatanis keessatti argamu jedhameera.
Itti dabaluun achuma naannoo Abaadir jedhamutti namoonni 3 ajjeefamanii argamuu maddeen ibsaniiru. Namoota 3 keessaa tokko nama Wadaa Ijaarraa jedhamu kan reefu bultii ijaarratee daa'ima tokko godhate ta'uun barameera. Ammas torbanoota dura namni Muhammad jedhamu hojiif ba'ee konkolaataa keessatti hiriyaasaa tokko waliin ajjeefamuu maddeen himu. Gochoonni kun warshaalee sukkaaraa Oromiyaa keessa jiran irraas adda ta'uu kan gabaase OMN haala kanaan kan yaadaan hojjettoonni warshichaa qaamni dhimmi ilaaluu fi uummanni Oromoo illee rakkoo keenya nuuf haa beeku jedhan. Ajjechaa kanaaf fiinxaaleeyyoonni warshicha maadheeffatan kan shakkama yoo ta'u, warshaan sukkaaraa Matahaaraa kun kana duras uummata naannichaaf fayyaduu nafee naannoo Faaluu dabalatee miidhaa garaagaraa uummatarraan gahaa turuu uummanni naannichaa irra deddeebiin himachaa tureera. Warshaan sukkaaraa Matahaaraa kun lafa uummataa saamuun uummanni lafa dheedaa loonii akka dhabu gochuu, uummata qeerraa buqqisuu, naannootti keemikaala gadi dhiisuun faalama hammaataaf isaan saaxiluu fi hojii dhabeeyyii hojii dhoowwachuun namoota naannoo biraatti fidee qacaruun akka miidhaa uummatarraan gahan godhaa tureera jedhame. Shaggar Lixaatti yakki waraanaa qaamolee mootummaatiin hawaasa nagaa irratti raawwatamaa jiru akkaan hammaachuu jiraattonni himan. Godina Shaggar Lixaa aanaa Cobii ganda baadiyyaa Maksaa Lakkuu jedhamu keessatti hagayya 22 bara 2023 qaamoleen mootummaa haleellaa raawwataniin mana jiraattota 5 olii fi baabura midhaan daaku tokko ibiddaan gubuun gabaafameera. Godinichuma aanaa Jalduu keessattis yakki wal fakkaatan hawaasa nagaa irratti raawwatamaa jiraachuu jiraattonni himan. Ji'a kana keessa aanaalee godina Shaggar Lixaa fi Shaggar Kibba Lixaa keessatti argaman hedduu keessatti mootummaan qabata sakatta'iinsa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun bobbaa waraanaa guddaa adeemsisaa jira jedhameera. Hawaasni Oromoo aanaalee akka Amboo, Jalduu, Cobii, Gindabarat, Meettaa Walqixxee fi Walisoo keessa jiraatan tibbana rakkoo ulfaataa keessummeessaa jiru jedhame. Addattuu torbanoota lamaan darban qaamoleen nageenyaa mootummaa miseensota poolisii federaalaa fi raayyaa ittisa biyyaa ta'anii qabata sakatta'iinsa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun bobbaan lolaa isaan adeemsisaa jiran hawaasa nagaa miidhaa jiraachuutu himama. Qaamoleen mootummaa maqaa nagaa buusuu jedhuun bobbaafaman qabata bakka waraanni bilisummaa Oromoo jiru nutti himuu diddan jedhuun namoota nagaa ajjeesaa fi miidhaa adda addaa irraan gahaa jiru jedhameera. Hawaasni hedduun sababa kanaan qeefii qabeenya isaa dhiisee baqachuuf dirqamuus jiraattonni himan. Hagayya 22 bara 2023 aanaa Cobii ganda baadiyyaa Maksaa Lakkuu jedhamu keessattis gochisuu kaneessan qonnaan bulaa jabaa gandichaa obbo Darajjee Dabalaa fi hawaasa naannoo isaa jiraatan irratti raawwachuutu himame. Manni obbo Darajjee qe'een guutuun boombii qaamoleen mootummaa itti darbaniin barbadeeffamuu kan himan maddeen manneen ollaa mana isaanii jiran dabalatee qe'ee 5 ol abiddaan barbadeeffamuutu himame. Kana malees manni baaburaa guddaan qabeenya dhuunfaa ta'e tokko fanjii qaamoleen mootummaa keessa kaa'aniin tuullaa midhaan nyaataa hedduu waliin barbadeeffamuu maddeen himaniiru. Yeroo ammaa kana namoonni manni isaanii jalaa gubate lakkoofsa 28 ol kan ta'an dirree irratti kufanii jiraachuu maddeen eeruun qaamoleen mootummaa kunniin barataa yuunivarsiitii irraa galee qe'ee maatii isaa jiru tokko ajjeesuunis dhagameera. Bifuma wal fakkaatuun godina Shaggar Lixaa aanaa Jalduu ganda Boonitii jedhamu keessattis qaamoleen mootummaa qabata opereeshinii waraana bilisummaa Oromoo qulqulleessuu jedhuun bobbaafaman qonnaan bultoota nagaa irratti yakka ajjechaa fi hidhaa jumlaa raawwachaa jiraachuu maddeen keenya himaniiru. Egaa hordoftoota keenya turtiin ufaanaa gootaniif hedduu galatoomaa jechaa odeeffannoowwan keenya har'aa kanumaan goolabna. Odeessaa fi xiinxala siyaasaa olaantummaa seeraa mirga namummaa fi kan kana fakkaatan Oromiyaa fi gaanfa Afrikaa irratti dhiyeessinu akka isin hin dabarreef chaanaalii keenya sabiskiraayib gochuu fi hiriyoota keessaniif qooduu hin dagatinaa jechaa hamma qophii itti aanu walitti dachaanutti nagaa isinitti dhaammannaa. Horaa bulaa.